Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Gizuu akkam jirtu nagaa keessanii akkasuma obboloonni koo amantaa biraa shamaa harka fuunee nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Lafa jirtanii mana jiraattanii biyya jiraattan hundumaa maratti nagaan koo isin haa qaqqabu jecha egaa akkuma beekamu guyyaadhaa viidiyoo tokko isinii qabadhee dhufeen jira. Akkasuma chaanaala kanaaf haaraa kan taatanii baga nagaan uftan like, share, subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isinii jechuun jaalladha. Tole egaa Waaqayyo haa galateeffamu warri hiyyeessota gargaaranii gammadanii akkuma jedhu sagalee Waaqayyo amantaa kamiyyuu taanaanii namni hiyyeessa gargaaru namni harka qalleeyyota lafaa kaasu eebbifamaadha. Egaa akkuma viidiyoo kana argitanii viidiyoo kana miidiyaa karaa biraallee arguu dandeessu. Garuu viidiyoon kuni uummata Wallaggaa qeessarra buqqa'ee uummata Horroo Guduruu aanaa Jaardegaa Jaartee akkasuma Horroo Bulluqee bakki amma itti viidiyoo kana argitanii magaalaa Shaambuuti. Egaa gumaacha kan gu'ee jiru nama baay'eedha jechuudha. Kallattii garaagaraatiin dhaloota kana kan gargaaraa jiru nama baay'eedha. Garuu amma ilaalcha ayyaana kana ilaalchisee ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ilaalchisee waldooleen qilleensarraa akka amantii kiristaanaatti waldaa guruppii qabna jechuudha. Waldooleen kuni akka armaan gadiitti isinii tarreessa. Waldooleen kun jechuudha karaa Oromummaatiin gargaaranii jiru guruppii biraatiin amma immoo karaa amantii kiristaanaa karaa mana Waaqayyoo ta'een uummata kana gargaarsa godhanii ayyaana kana yaaddoo tokko malee gammachuudhaan haala kanaan afeeranii wajjiniin turanii jiru. Waaqayyo isaan haa eebbisu jedha warri viidiyoo kana argitanii. Itti aansuudhaan immoo gargaarsa egaa hordoftoota koo uummata kana kan gargaaree waldooleen jechuudha maqaa isaanii fi galii isaan ittiin uummata kana gargaaran yeroo itti isin beeksisnu ta'a. Kanaaf iyyuu amma dhumaatti viidiyoo keenya wajjin turuu hin dagatina. Egaa jaallatamoo hordoftoota keenya kanatti aansinee qarshii fi galii isin beeksisna. Jeneraal Foortiruu Internaashinaal Ministeer jalatti kan argaman waldoolee 5 saba keenya Wallaggaa Horroo Guduruu keessa buqqa'an rakkoo guddaa keessa jiran amma magaalaa Shaambuu kan jiraniif waldaan gargaarsa godhanii jiru. Waldooleen kunis qarshii waliigalaa 200,000 fi 20,000 fi 500 gumaacha godhanii jiru. Egaa waldaa hiikumsaa dhugaa baatota wangeela addunyaaf birrii 80,000 gaggeessituu waldichaa Iftuu Badhaadhaa waldaa yeroo hundumaa gooftaatti gammadduu birrii 70,000 gaggeessituu waldichaa Caaltuu Dastaa waldaa warra wangeela Abunezer birrii 30,000 fi 500 gaggeessituu waldichaa Caaltuu Raggaasaati. Kana qofaa miti itti fufaa. Ammallee turtiin keessan hamma dhuma viidiyoo keenyaatti ittuma haa fufu. Arfaffaa waldaa burqituu wangeela ifaa birrii 30,000 gaggeessituu waldichaa Masarat Kabbadaa. Shanaffaa waldaa nuti ijoollee kaayyootii birrii 10,000 gaggeessituu waldichaa Mimmii Habtaamu. Guddaa eebbifamaa ulfaadhaa. Ammallee ittuma fufna. Yeroo itti luqisii wangeela keessaa ilaallu warri namaaf ho'an haa gammadani isaan ho'anii argatu.
Maatiyos 5:7 namni qajeelaan ija hojii isaatti gammaduuf waan jiruuf gammadi ittiin jedhe. Isaayyaas 3:10 egaa hordoftoota keenya gochaa fi oolmaa waldoolee kanarraa maal barattu laata? Egaa lafa jirtanitti Waaqayyo isin haa eebbisu jechuu hin dagatina. Ammallee warri Waaqayyoof kennani, warri mana Waaqayyoo ijaarani, warri hiyyeessota lafaa kaasanii Waaqayyo duratti qajeelota. Isinillee kallattii jirtanii bakka jirtanitti eebbifama. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti nu wajjin turuu keessaniif guddaa galatooma. Kallattii isinii danda'ameen sheer laayik gochuudhaan dhaloota biraan gahuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa isinii jenna. Ammas mul'anni keenya ittuma fufa. Shaaloom. Guyaan fayyinaan nyaatuun alliqimisa Ubangalaana Yesus riqicha kooti mafaan rafamaa hunduu akka kanaaf ni danda'ama. Guyaan fayyinaan atti dhiyaate guyaan fayyinaan nyaatuun alliqimisa Ubangalaana Yesus riqicha kooti mafaan rafamaa hunduu akka kanaaf ni danda'ama. Waaqayyotu jedhe eenyutu naan morma boqonnarraa bu'e wajjiniin adeema. Waaqayyotu jedhe eenyutu naan morma boqonnarraa bu'e wajjiniin adeema. Jitu yeroo dhaabbatu kan gosa kasuma mul'achuuf anjira Waaqayyo nangato. Bita yaalaalanii mirga yaalaalanii wanta hin fakkaatu inni garuu beeka isa jedhe raawwata haalota sodaatu. Guyaan fayyinaan atti dhiyaate guyaan fayyinaan nyaatuun alliqimisa Ubangalaana Yesus riqicha kooti mafaan rafamaa hunduu akka kanaaf ni danda'ama. Guyaan fayyinaan atti dhiyaate guyaan fayyinaan nyaatuun alliqimisa Ubangalaana Yesus riqicha kooti mafaan rafamaa hunduu akka kanaaf ni danda'ama. Waaqayyotu jedhe eenyutu naan morma boqonnarraa bu'e wajjiniin adeema. Waaqayyotu jedhe eenyutu naan morma boqonnarraa bu'e wajjiniin adeema. Kakuu bara dheeraa sabara ijoollummaa ani yaadachiisa. Kun utuu raawwatiin gonkumaan du'u diinatti waamaalee gamatti nan ce'a iddoonni naan jedhe golaan irra taalee. Guyaan fayyinaan atti dhiyaate guyaan fayyinaan nyaatuun alliqimisa Ubangalaana Yesus riqicha
chakoti mafone fama undu wakakana nidandama